Raayyaa ittisa biyyaa dabalatee dhaabbilee waloon akka biyyaatti qabnu hedduun qaamolee garaagaraan yoo maqaan isaanii xuraa'uu fi qeeqaman ni dhagahama. Inumaa dhaabbilee akka kanaa kan garee muraasaa fi ijaarsi isaanii saba murtaa'aa irraa akka ta'ettis kaasu. Ilaalchi akka kanaa ammoo seeneeffama waloo ijaaramuuf deemamu danquu caalaa hawaasa biyyattii biratti wal shakkii uuma. Yaadota akkasii haalaan xiinxaluu fi deebii gahaa kennuun kan barbaachisu ta'uu qorataan dhimma nagaaf araaraa obbo Dachaasaa Hirphasaa himaniiru. Sirriitti xiinxalanii maal jechuu barbaadanii jechoonni filatamanii kan irratti kaawuntar naareeshinii qophaa'utu irraa eegama. Kuni bara waa'ee biyyaati, waa'ee Itoophiyaati. Kuni waa'ee sabaaf sablammoota hundaati. Raayyaan ittisa biyyaa akkamitti kan saba tokkoo ta'a, akkamitti kan Oromoo ta'a. Humni qilleensa keenya akkamitti kan Oromoo ta'a. Kan isaan eegan bara kaabaa kibbaa dhiyaa lixatti qilleensa naannoo keenya eegaa jiru bara. Hidha Abbayyaa wargite isa laalaa jiru bara. Riisoorsii guguddaa naannoo keenya qabdu saba keenya daangaa biyya keenya laalaa jiru bara. Maqaballeessii irra deddeebiidhaan dhaabbilee biyyaalessaa irratti darbataman qolachuuf ammoo haalaan qophii barbaachisaa taasisuun deebii kennuun akka barbaachisuus obbo Dachaasaan ni dubbatu. Kaawuntar naareeshinii qopheessuun hedduu baay'ee barbaachisaadha. Jechoota filachuu isaan sichuweeshiniitti fayyadamu haalota jeequmsi tokko jira taanaan isa laalanii jechoota filatanii naareeshinii tokko fidanii dhufu argite. Kanaafuu kun akka hin taane kaawuntar naareeshinii cimaa ta'e qophaa'u sanarratti hojjetamutu irraa eegama jedhee yaada. Mootummaan ammoo dargaggoonni Itoophiyaa seeneeffama sobaa hawaasa walitti buusan irraa akka of qusataniif dargaggoota irratti hojjechuun gahee isaanii bahachuudhaa akka qabanis dhaamaniiru. Dargaggoonni keenya humna kana caalaa qabu jedheen amana. Kanaafuu humni dargaggoota keenya keessa jiru kun yaadamoota garaagaraadhaan akkuma duratti kaase naareeshinii hojjetamu garaagaraadhaan fudhatamanii rakkina biraa uumuu keessatti gumaacha kan goone naareeshinoota kaan kamiyyuu sirriitti xiinxaluu hubachuu maaliif akka jedhamanii yaadanii kana isaan of eeguun isaan irraa eegama. Yaada dhufu hundaan fudhatamuun isaan irraa eegamu. Maaltu maal jedhe, maaliif kana jedhe, yoom kana jedhe sirriitti baruutu isaan irraa eegama. Mootummaanis immoo kana baree sirriitti dargaggoota irratti hojjetu irraa eegama jedhee yaada. Akkuma hidha guddicha haaromsaa hiinee humna ibsaas taasisne humna dargaggoos walitti gurmeessuun faayidaadhaaf oolchuun akka barbaachisuus dubbataniiru. Humni dargaggoota keenya keessa jiru kun beekumsi kun akkuma hidha Abbayyaa sana qabamee sirriitti hoogganamuutu isarraa eegama.